Shama akkam jirtu hordoftoota Ofijaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuudhaan na hordofuu dandeessu. Har'a immoo waan bareedaa fi waan nama hawwatu tokkoon qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumuraatti na waliin ta'a. Mucattiyoo akkam goota. Kan argaa jirtan kuni Kevin Cartel jedhama. Kevin Cartel namichi jedhamu kun mudannoo isa mudatee fi beekamtii badhaasaaf isa geesse jechuudha. Namni kun Afrikaa Kibbaati. Afrikaa Kibbaa yoo ta'u, yeroo itti bara 1993 yeroo akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo itti biyyi Sudaan Kibbaa beelaan baay'ee miidhamte ture. Yeroo sanatti Kevin Cartel namichi jedhamu kun mootummoota gamtoomanii wajjin gara sanatti daawwiidhaaf yookiin immoo gargaarsaaf imalee ture. Yeroo gargaarsaaf gara sanatti imaletti wanti isa mudatee fi mudannoo jireenya isaa jijjiiru kan inni argate jechuudha. Jireenya isaa wanti jijjiire kun immoo dhumni isaa maal ta'e kan jedhu haga xumuraatti na waliin ta'a. Kevin Cartel namichi jedhamu kun Sudaan Kibbaatii gara Afrikaa Kibbaa yeroo deemetti footoo kaasa yookiin immoo footogiraaferii isa jennuudha jechuudha. Yeroo sana mootummoota gamtoomanii wajjin daawwiif gara Sudaan Kibbaatti yeroo deemetti Sudaan Kibbaa beelaan baay'ee miidhamtee baay'ee rakkattee yeroo isheen jirtu turte. Yeroo itti dhalli namaa bakkee keessatti beelaan waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee yeroo inni du'aa turedha jechuudha. Yeroo sanatti mudannoon inni ittiin jireenya isaa jijjiiru tokko isa mudate. Mucaan argaa jirtan kun yeroo sanatti baay'ee beeloftee du'uudhaaf carraa dhumaa eeggataa jirti. Carraa dhumaa yeroo isheen eeggataa jirtutti Kevin Cartel namichi jedhamu kun immoo footoo kaafata ture yookiin footoo kaasuudhaaf faana deemee ilaala ture. Yeroo sana mucaa bobocorroon yookiin allaattiin bira taa'ee du'a ishee eeggataa jiru kana footoo ishee kaafataa jechuudha. Footoo mucaa kanaa kaafateetu yeroo xiqqoo booddee gara biyyoota alaatti deemee gaazexaa New York Times kan jedhamu irratti maxxansiisa. Yeroo sana gurgurtaadhaan sadarkaa tokkoffaa argata. Sadarkaa tokkoffaa yeroo argatutti namni kun badhaasa hedduu ittiin badhaafame. Jireenya isaas ittiin jijjiirrate. Jireenya isaa kan jijjiire kun nama beela'ee du'uudhaaf umurii dhumaarra jiruu fi nama sa'atii qofaa ta'uun hin malleefitti mucaan xiqqoon kun beelaan haadha isheerraa addaan baatee yeroo isheen ittiin du'uuf carraa eeggataa jirtu yeroo itti bobocorroon yookiin allaattiin ishee nyaachuudhaaf taa'ee lubbuu keessaa bahuu ishee eeggataa jiru ture. Yeroo sana Kevin Cartel namichi jedhamu kun footoo ishee qofaa kaafateetu kan inni biraa deeme. Yeroo sana booddeedha kan inni badhaasa sanaaf ga'e jechuudha. Gaazexaa New York Times sanarratti badhaasaaf yeroo gahettis badhaasota hedduu ittiin dorgommiidhaan fakkii sanaatiin argatee ittiin badhaafame. Guyyaa tokko keessa garuu wanti inni hin eegin isa mudate. Maaltu isa mudate laata? Kevin Cartel namichi jedhamu kun 1993 kana keessatti akka lakkoofsa warra Awurooppaatti mudannoon inni neenne badhaasota kanaan qabatee gaazexeessonni gaaffiif deebiif isa barbaade. Innis akkuma isaan barbaadaniin nama badhaasa Noobeelii hedduudhaaf yookiin mo'icha hedduu galmeesse waan ta'eef ni dhiyaate. Yeroo badhaasa kana fudhatee gaazexeessotaaf dhiyaatutti gaazexeessonni kunis maal jedhaniitu isa gaafatu yoo jettan waan inni hin eegnee fi wanta inni na mudata jedhee eegee hin beeknetu isa mudate jechuudha. Akkas ture. Yeroo sanatti gaazexeessaan inni na gaafata jedhee yookiin gaaffii akkasiin nan gaafatama jedhee yaadee hin beekne tokko isa mudate. Maaltu isa mudate laata? Gaazexeessaan isa gaafachuudhaaf gaazexaa inni ittiin badhaafame yookiin fakki inni ittiin badhaafame hordofaa ture tokko mucattiyoo eessa goote. Mucattii achitti dhiistee footoo ishee qofa fiddee dhufte moo mucattii gargaarteettaa jedhee gaafateen.
gaaffichi gaaffii ulfaataa fi gaaffii baay'ee sammuu namaa ol ta'edha jechuudha. Yeroo kana Kevin Cartel namichi jedhamu kuni gaaffii nan gaafatama jedhee yaadee hin beekne waan ta'eef badhaasota hedduudhaaf nama ga'eedha waan ta'eef yeroo sanatti sammuu isaa ol ta'e gaaffii sana deebisuu maaliif gaaffii ta'e laata? Kanaatiin yaadaan bakka kamitti deebi'ee bakka mucattii gobocorroon nyaachuudhaaf eeggatu sanatti Afrikaa kibbaatti yaadaan imala. Yeroo sanatti imaletti imalli isaa sammuu isaaf boqonnaa isa dhowwe. Sababni isaa mucattii yeroo sanatti osoo gargaaree gobocorroo jalaa nyaatamuu gobocorroo jalaa ishee oolchuu danda'uuti. Inni garuu faayidaa isaaf qofa fakkittii duwwaa fakkii mucattii gobocorroon nyaachuuf jedhu gobocorroomaa wajjin kaafateetu gara biyya isaatti deebi'ee ture. Kanaatiif mucattii achitti dhiise waan deemeef yeroo gaaffiin gaafatametti sa'aatii sana yeroo taa'ee yaadutti mucattiin maal taatetti gobocorroon nyaatee fixeera yookiin immoo balleesseera. Kanaaf Kevin Cartel namichi jedhamu kun gaabbiitiin duubatti deebi'ee gaazexeessaan ammas biraan hafne mucattii yoo akkam goote achumatti dhiistee dhufte moo footoo ishee qofaa fidattee dhufte jechuun gaaffii lammataa itti dabale. Cartel Kevin kan jedhamu kunis gaaffii lammaffaa kana itti dabalame dandamachuu waan dadhabeef gaaffii sana addaan kutee bakka sanaa dhiigaa gara mana isaatti gale. Yeroo sana gaabbiitiin of ceephoodhaan gara mana isaatti galee guyyoota muraasa taa'ee sammuu isaa ol waan ta'ee itti ulfaateef badhaasa hedduu waan itti mucaa duute sanaan waan argateef sammuu isaa ol waan ta'eef galee firoota isaaf mucattii gobocorroo nyaachuudhaaf yookiin du'uuf eeggatu sana yaadate jechuudha. Yaadateetu sammuu isaa ol waan itti ta'eef maal of godhee of ajjeese jechuudha. Dhumni isaa akkas ta'e mucattii yoo akkam goote kan jedhudha. Kanaaf gaabbiin duuba keenyatti deebi'ee akka nun gaabbisiisneef waan hojjechuu qabnu tokko yeroo barbaachisaa ta'etti kan gargaaru yoo ta'e gargaaru hojjechuu yoo ta'e waan sirrii ta'e tokko yeroo isaa fi haala barbaachisaa ta'e keessatti raawwachuutiin kan nuti dabarsuu qabnudha. Booddeensaa akka nun gaabbisiisneef jechuudha. Kevin Cartel namichi jedhamu kunis badhaasa ittiin badhaafame sana caalaa ceephoon sammuu isaa qabatee badhaasa sana caalaa jechuudha. Galatoomaa waan dhaggeeffattaniif laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatiin.